የሞትኩት ሰኔ 15 ቀን ነው። በሰደፍ መታኝ። በሰደፉ ሲመቱኝ ይህን ማጅራቴን ሲመቱኝ ሰደፉ ተሰበረ። ሰደፉ ሲሰበርበት እንደገና በመጥረቢያ ዛቢያ መታኝ። ሞትኩበት። ስሞትበት ዞሮ ቦሮቹን አየና ተመልሰው እንደገና አብየ ብድግ አልኩ። ነፍሴን ዘርቼ ብድግ ስል እንደገና የመጨረሻ ላይ በገዛ ቆንጭራይ በጎራዴ ነው ያረዱኝ እና እንደዛ ነው። መጨረሻ ላይ የሞት መስሎት ነው ትቶት ሄደው ወይስ አይ ሞቻለሁ። ሞተው ስሞት ጥለው ሄዱ። ልጄም ነበረ ታላቅ ልጄ፣ እሱንም ማጅራቱን በሰደፉ ስለመታው ሞቷል። እሱን ሞተ ብለው በእንትኑ በስለቱ ግን አልነኩትም። ያው በመጥረቢያው ዛቢያ ብቻ ነው የመታው እና በሰደፉ ነው የመታው። ሱዳን እኔም ዳንኩ። ይኸው ነፍሴ አለ። ለአሁኑ ደምህን ጠጥተውታል የሚባል ነገር አለ። በምንድን ሁኔታ ነው የጠጡት ደምህን? መጨረሻ ላይ ቆንጭራውን እዚች ቁስሏ ላይ ሰፋ ያለችው ቦታ አስገብተው በቆንጭራው ደሙ ሲንቆረቆር እጁን እንዲቀና አድርጎ እንደዚች እጁ ላይ ሞልቶ የመጨረሻ ላይ ሲወጣ እንዲች ጠጥቷት ነው የወጣው ደሙ። በዚህም ታግተው ከነበሩ ተማሪዎች ውስጥ 13 ሴቶችና 8 ወንዶች በድምሩ 21 ልጆች በሰላማዊ ሁኔታ ተለቀዋል። ዱሊ መቀበሌቺ ኡመተ ኦሮሞ ረቲ ገሬ ካባቲን ገጌፈማ ጅሩ ሀጉማ ኦሌ ቡሉን ቢፋፊ አመለሳ ጅጅረቻ ጀባቴ ሀማቴ ኢትፉፋ አከ ጅሩ አገርሲፍቱዋን አዳ አዳ እረ ደደቢን ሙልአቻ ቱረኒሩ አመስ ሃሉማ ሰናን ኢትፉፈኒሩ Dulli karaa miidiyaa abbootii amantii namoota dhuunfaa dhageettii qabanii fi abbootii qabeenyaatiin maqaa fi eenyummaa oromummaa balleessuuf taasifamu waan irra eegale ta'uu baatus bara kana ammoo maqaa mootummaa oromootu nu miidhaa jira jedhuun oromoo maqaa xureechuun jabaateetti fufeera. Maqaa uummata oromoo saboota biyya keessa jiranii fi hawaasa addunyaa fuulduratti busheechuuf dulli hamaan gaggeeffameera. Har'a waan namoonni Oromoo irraa dhalanne ofiin jedhan aangoo qabataniif qofa kan eegale osoo hin taane eega Itoophiyaan uumamtee as duulli maqaballeechi uummata Oromoo fi eenyummaa Oromoo irratti gaggeeffamaa ture kan safartuu wayitiin bira gahamuu miti. Wanni Oromoon jaalatuu fi ittiin boonu kamuu isaaniif akka waan badaatti ilaalama. Waan Oromoon jaalatu kamuu ni jibbu, waan Oromoon ulfeeffatee kabajatu kamuu ni xureechuu ni balaaleffatu. Qaama Oromoo jibbu kamuu ammoo ni firoomfatu, kooluu itti galu. Seenaan Oromoo isaaniif seenessa, bilisummaan Oromoo isaaniif gabrummaadha. Ijaaramuun Oromoo isaaniif diigumsa biyyaati. Kanaaf ijaaramuu fi guddachuu Oromoo irraa yaaddoo qabu. Kanaafuu yeroo hundaa jabinaa fi gurmaa'uu Oromoo ija sodaatiin ilaalu. Warri kun nama Oromoo ni jibbu, lafaaf qabeenya Oromoo ammoo ni fedhu, ni jaalatu. Duulli tibbana bifa diraaman qindaa'ee miidiyaa guddaa EBS jedhamu irratti deemaa jiru kan dubartiin takka taatummaadhaan itti hirmaattees qaamuma duula Oromoo irratti kana dura gaggeeffamaa ture akka ta'e namuu quba qabaachuu qaba. Diraamaa maqaballeechii Oromoo irratti hojjetame kana ammoo lammiileen Oromoo hedduun kallattii adda addaatiin balaaleffachuu irratti argamu. Diraamaa barreessan iskiriptii dadhabaan hubannoo diraamaa yoo hin qabne qopheechuun daayirektarri diraamaa miiran qopheechee deeggarsa miidiyaa EBS jedhamuun uummatatti facaafame kun qaawwa hedduu kan qabu walduraa duuba yaadotaa kan hin eegin yoomessa kan hin qabne jaargochisaa kan sababaa fi bu'aan wal jala marqame waliddaansaa kan faallaa saayinsii diraamaa tokko hin guuttanne walumaa galatti yaada jibbaaf ta'e jedhamee uummata bal'aa biyyattii maqaa balleechuuf namni miira jibbaan guutame tokko akka walitti qindeechee kan of saaxile ture. Akkuma diraamaan kun miidiyaa irratti baheen dheekkamsi guddaan namoota dursanii dammaqaniin mudateera. Miidiyaan waan kana facaases rifaatuudhaan yuutuubii isaarraa haqeera. Qorannoo hanga ammaatti godhameenis dhugummaan diraamaa kanaa kan hundee hin qabne ta'uun saaxilameera. Namoonni adda addaas xiinxalaa fi gaafilee hedduu kaasuun diraamicha fashalsaniiru. Dubartiin taatummaan diraamaa kanarratti haalaan ni taphatti jedhamtee filatamte kan Burtukaan jedhamtu yaadota wal'aan kan bu'uura hin qabnee fi amansiisoo hin taane dubbachaa turteerti. Of wallaalee kufeen ture achi booda waan akka sibiilaa wayitiin na waraanan mataa koo falaxan haaduudhaan mataa koo akka nama haaduu na godhan maddii koo haaduu yookiin millaacidhaan namuu muran kan jedhu faa tarreechiteerti. Gaafin asitti ka'u tokko immoo maddiin godaannisa tokkollee ofirraa hin qabne kun mummuramee akkamiin fayyaa ta'e of wallaalee kufeen ture erga jette waan jarri godhan immoo akkamiin barte. Itti dabalees intala ishee na biratti gudeedamtee uffanni irraa baafame hondaboo koo maree ishee harkisee osoo deemuu nutti dhufani. Ani gaafa sana dhaga'uus dubbachuus hin danda'u ture miidhamarraa ka'ee jechuushiiti. Isheen harkisee deemaa ture sana fudhatanii deeman achi osoo deemuun magaalatti ba'e qullaa koon jira nama tokko argadheen hadaraa uffata koo hattuutuu fudhate uffata naa bitin jedheen jetti.
silaa'oo hin dhageessu hin dubbattu kana gidduutti raajiin ishee dubbachiise kun maalidha nama jechisiisa. EBS TV'n jedhamu miidiyaa siyaasaas ta'ee kan sabaa akka hin taanetti kan ilaalamu ta'us dhimmoonni sagantaalee bifa miira namaa akka kaasuun oomishaman fedhii garee akkasii guutuuf duuba jiran akka qoosatti kolfaa fi imimmaaniin darbuu hin qaban. Dhimma dubartii Burtukaan jedhamtuu irratti namoonni hedduun gadda isaanii ibsachaa akka jiran kan hubatamu yoo ta'u, warri sirriitti dhaggeeffatanii fi qabiyyee sagantaa kanaa ilaalaniif garuu barreeffama baay'ee gaarii barreeffamee fi diraamaa taphattuu dadhaboo ta'e tokko qofa irratti hirmaate qofaadha. Sagantaa kana duuba dhimmoonni seeran ilaalamuu qabanii fi miidiyaa itti gaafatamummaa guddaa jala galchan hedduutu jiru. Yoomii fi eessatti gochoonni raawwataman ifatti kaasuu dhabuun ammallee akka sagantaa bu'aa siyaasaa fi olola dukkanaa'aaf qophaa'etti fudhatama. Sana bira darbee ibsi miidhamtuu fi ragaan qaamaa salphaan mirkanaa'uu danda'ullee hin ilaalamne. Fuula koo qacceedhaan waraane jettee mul'atti, garuu fuula isheetirra barruun tokkollee hin jiru. Dhimmicha haala bal'inaan yoo ilaalle dhimmoonni hedduun keessaa bahanii gara sirna seeratti geessuun bu'aa barsiisaa qabaata. Seenaan citaa hojii tapha gadhee fi gidiraa roga hedduu dubartoota irratti qoosaa ta'ee natti mul'ata. Taphattuun diraamaa kanaa fuula ishee imimmaaniin guuttee wantoota waldhahoo ta'an kan dhugummaan isaanii lafa hin qabanne hedduu kaaftee bochi. Galgala sa'aatii 3tti mana kitaabaa keessaa fi alatti dhukaasni jalqabame. Lubbuu keenya fiiguu jalqabne. Sana booda konkolaataa kana keessa seenaa lubbuu keessan baraaraa jedhamee nutti himame. Nutis ni seenne. Konkolaataan fageenya gabaabaa erga deemne booda buunee sa'aatii 6 bosona keessa deemne. Sana booda dirree magariisaa bal'aa tokko bira geenye. Qabsoo hidhannoo irratti leenjii fudhanna jedhamnee leenjii seennee jetti. Amma taatee kana yeroo ilaallu imala galgala sa'aatii 3 irraa eegalee sa'aatii 6tti dabalamee halkan naannoo sa'aatii 9 yookaan 10tti xumurama ture. Akkamiin dukkana cimaa sana keessatti dirree magariisaa bal'aa ta'e tokko arguu dandeesse? Leenjiin kun dukkana cimaa keessa eegalee dadhabbiin hin jiru. Hundaafuu konkolaataa keessa yaabbadhaa lubbuu keessan baraaraa yeroo jedhaman qaanii tokko malee dubartii qofatu akka seenu malee dhiironni akka hin barbaachifne dubbatan. Waggaa tokkoof ji'a 6 haala rakkisaa sana keessa dheebotanii beela'anii turan akka ishiin jettutti. Waggaa tokkoof ji'a 6 haala sana keessa erga turre booda tokkoon keenya gudeedamne. Erga gudeedamtee booda guyyaa 6 gadaamessaa fi mataa isheerraa dhiigni dhangala'e. Of wallaaltee jirti jechuudha. Namni guyyaa 6 of wallaalee dhiigni baay'ee dhangala'e lubbuun hafee guyyaa 6ffaatti dammaqee hiriyoota isaa gargaaruu jalqabe jechuudha. Uffata ishee ofirraa baastee hiriyaa isheef kennite. Sa'aatii 6 dhiigni baay'ee dhangala'aa nyaataa fi bishaan malee deemte. Dhumarratti magaalaa tokko geesse. Achitti uffata birrii 50 argatte. Birrii 50 yeroo ammaa kanatti uffata dubartii takkaaf ta'u guddaa kana miti. Kaalsiyyuunii bitamee yaafirana waan hin fakkaanne. Barattuu yuunivarsiitii kan turte yoo ta'u kallattiin daarektarichaan gaafii fi deebiin taasifameefii ture. Daarektarri yuunivarsiitichaa eessaa akka dhufe ni beekti turte. Intalti sa'aatii 24 mana keessatti hojjettee qabxii gaarii argattee yuunivarsiitii deemtee waggaa 2 barattu, garuu jecha diinii fi pirezidaantii jedhu maal jechuu akka ta'e hin beektu. Daarektar kan jedhamu kutaalee gara gadii qofatti ta'uutu beekama. Yuunivarsiitiitti ammoo diinii fi pirezidaantitu jira. Ishiin kana ifumatti soba adii itti oofte maal haa gooture barreessaa fi qopheessaa diraamichaatu ajaje. Intalattiin ittuma fufte ammas daarektarri gara hospitaalatti ishee geesse. Sana booda madaa dhiqachuun jalqabame. Doktoroonni madaa sana fayyisuuf yaalan garuu hin danda'amne. Gaafa madaan sun fayyuu didu nuffanii dhiisanii deeman. Yommuu dadhaban yuunivarsiitichi konkolaataa mataa isaatiin gara Addis Ababaatti geessee gad ishii dhiise. Yeroo sana ammoo ulfa hin barbaadamne osoo hin taane dhibee onnee akka ta'e itti himame. Waggaa tokkoof ji'a 6 turte. Haga yoonaa hin deenye ammoo malli ittisa ulfaa tokkolleen isaan bira akka hin jirre wallaman gaafachiisu. Madaan dhukkubbii itti fidaa ture kun yeroo ishiin Addis Ababaa geessu gargaarsa yaalaa tokko malee fayye. Sana booda namichi daandii irraa gara buufata fayyaa ishee geesse. Yeroo ulfa turtes ta'ee rakkina ulfa sanaan ishii mudate eessatti iyyuu dubbattee hin beektu. Ulfa ta'uu ishee hin kaasne. Akka tasaa akeekkachiisa malee buufata fayyaa geessee deesse haadhas taate. Lakkoofsi qoricha isheef kennamee sheelfii mana qorichaa xiqqaa tokko guuta. Maaliif akka isheef kennamallee hin ibsitu. Daa'imni reefu dhalate nyaata dabalataa nyaachuu eegaleera. Guyyaa dhalatee kaasee qoricha fudhachaa ture hanga guyyaa dhaloota isaa guyyaa 9ffaatti. Yeroo irra deebitee ilaaltu diraamaa sobaa qindoomina hin qabne lakkoofsa hin qabneen guutame ta'uu isaa ifatti argita. Yeroo fi bakki taatee kanaa gonkumaa hin kaafamne. Kunis kaayyoonsaa dhimma biraa ta'uusaa agarsiisa.
gabaabumatti diraamaa halkan tokko kan akkaataa qindoominaallee hin qabnedha. Seenaa dubartii Burtukaan Tamasgeen jedhamu kan EBC'n dhiyeesse akeeka siyaasaa kan qabu akka ta'e himame. Qaama duula miidiyaa walirraa hin cinne yeroo dheeraaf jibba uummata Oromoo irratti oofuti jedhu namoonni yaada mormii isaanii dhiyeechaa turan. Seenaa adde Burtukaan jedhame kana miidiyichi erga tamsaasee booda yuutuubii isaarraa kaasee jira. Tamsaasa qophii kanaa hordofee duulli miidiyaa fi aktivistoota afaan Amaaraa dubbataniin Yuunivarsiitii Dambidolloo uummata Oromoo bal'aa fi mootummaa irratti godhamaa jira. Miidiyaan seenaa adde Burtukaan jedhee dhiyeesse televezyiiniin EBS qophicha erga tamsaasee booda tooftaalee tamsaasa isaarraa haqee jira. Saganticha irratti Burtukaan bara 2013 akka barattuu faarmaasii waggaa lammaffaatti kan dhiyaatte yommuu ta'u, Yuunivarsiitiin Dambidolloo bara 2012 muummee barnootaa faarmaasii inumaa hin qabnu jedheera. Bara jedhame 2013 reefu muummee barnootaa faarmaasii banuu kan hime yuunivarsiitichi ragaa yuunivarsiiticharraa argame akka agarsiisutti Burtukaan dubartiin jedhamtu tun barattoota bara sana faarmaasii barachuu jalqaban keessas hin turre. Hojichi maqaballeessii fi gaafatamummaan kan itti hir'atee fi ragaa malee hojii hojjetame akka ta'e yuunivarsiitichi ibseera. Dubartiin tun kallattiidhaan maqaa yuunivarsiitii itti barattee hin himtu, garuu barattuu yuunivarsiitii taatee osoo jirtuu akka ugguramtee fudhatamte himti. Yuunivarsiitii Dambidollootii waggoota 5 dura akka butamte ammoo afaan guuttattee kan dubbatte gaazexeessitoota TV EBS kan sagantaa sana qopheechaa turanidha. Isaanis wantoota baay'ee qoratanii ifa gochuu baatanis yuunivarsiitiin ishiin keechaan butame jettu kan Dambidolloo akka ta'e dubartii diraamicha taphatte tanarraa akka dhagahan shakkii hin qabu. Burtukaan seenaa ishee yeroo himattu waggaa lammaffaa barattuu muummee faarmaasii gaaf turte halkan gaaf tokko barattoota kan biroo waliin dhukaasni yuunivarsiitii keessatti banamee ukkaamsamuun gara bosonaa fudhatamuu himte leenjii waraanaaf barbaadamne jetti. Garee hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne kana bira waggaa tokkoo fi ji'oota 6 turuu kan dubbattu haati seenaa kanaa qaama daggalaa kanaan waggaa booda gudeedamuu ishee turte. Waggaa tokkoo fi ji'a 6 booda akkaataa hin ibsamneen gara yuunivarsiitii deebitee wal'aansa argachuu himatti. Achi booda sababa hin ibsamneen mooraa barnootaa dhiiftee karaatti baatee kadhachuuf dirqamuu dubbatti. Boodarra yuunivarsiitiin ishee sun Finfinneetti gatanii jireenya karaarraa Finfinneetti eegaluu himti. Rakkoo isheen himattu kan gaaffii hedduu kaasu kana televezyiiniin EBS bifa diraaman dabalee dhiyeesse. Burtukaan gaafa biyya ishee Goojjam lixaa Senaan irraa kaatee yuunivarsiitiitti imaltu maallaqni geejjibaaf qabatte birrii 300 jetti. Bakka isheen kaate birriin 300 yuunivarsiitii Oromiyaa geessu hin jiru. Kunis soba ta'uu diraamichaa akeeka. Maaliif maqaa yuunivarsiitii eeruu hin feene? Yuunivarsiitiitti yoo deebitu yuunivarsiitichi barnoota ishees akka itti fuftu maaliif hin goone? Kanneen jedhafaa gaaffii namoonni hedduun gaafachaa turani. Yakki kun irratti raawwatamuu isaa fi dhibee hamaaf saaxilamuu ishee ragaa mana yaalatiin hin deeggaramne. Yuunivarsiitii isheen itti baradhe jetturraa waa hedduu qulqulleessuu osoo danda'u EBS diraamaa hojjechuu maaliif filate? Yuunivarsiitiin dhokfame kun yaada akka kennu carraan maaliif hin kennamneef? Dhiibbawwan akkanaa dubartoota irratti raawwataman ilaalchisee qaamolee nageenyaa akka poolisii fi dhaabbilee mirga namoomarraa yaada fudhatuun gahee miidiyaa ture kan jedhan kanneen yaada kennan qophiin akkanaa miira hawaasaa irratti dhiibbaa qabaatu madaalamee dhiyaachuu osoo qabu bifa gaaffii hedduu kaasuun dhiyaachuun naamusa ogummaa kan hin qabnee fi gaafatamummaan kan itti hir'ate jechuun qeequ. Kana hordofee duulli jibba miidiyaalee garaagaraatiin saba Oromoo irratti uufamaa jira. Qophiin kun akeeka siyaasaa fi maallaqaa qabaachuu akka danda'u duulli godhamaa jiru ni agarsiisa. Duulli jibbiinsaa akkanaa waggoota darban uummata Oromoo irratti godhamaa ture. Ormi waliin qindaa'ee Oromoo irratti duulaa jira. Oromoonis karaa miidiyaa qindaa'ee gurmaa'ee duula falmachuu maqaballeechii isa irratti deemaa jiru ofirraa faccisuu fi akkuma ormi ajandaa isaa kennee hojiin isa qabuu fedhu innis dammaqee ajandaa ormaaf kennee ofii hojii isaa idilee hojjetachuu qabaa jenna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya duula maqaballeechii tibbana Oromoo irratti gaggeeffamaa jirurraa yaada namoota walitti qindeechinee kan isinii dhiyeessine kana fakkaata. Chaanaalii keenya share, like, subscribe nu godhuun nu hordofaa jechaa sagantaarraaf qabanne kanumaan goolabnaa fayyaa ta'a.